kannatti dhaga'amuuf illee kanaafi miti jechuudha. So kanaafiyyuu kun hunduni odoo ta'eetii jiru amma guyyaa kaleessaa sagalee naaf ergee egaa siistarii faana viidiyoo hojjannee turre miti viidiyoo isa siistarii faana hojjedhe argee raawwatee isa wayii la dhaggeeffadhaa kunoo sagalee kana isa wayii jechuudha maal isinitti himaa kunoo sagalee kana ilaalaa dhaggeeffadhaadha. Isi jennaan eegatti kaamera mana keessa yeroo sana hunda ishii caccabsee ijoollee koon fudhadhu taanaan hin nama miti. Akkamitti inni waliin teessee maqaa koo balleessita? Akkamitti nama wajjin teessee maqaa koo balleessita? Isi jennaan didde miti. Hinta utaanan akkasitti taa'anan kaameraa mana keessa jirtu sana caccabseen ijoollee koo fudhadha. Xaaxaan hiikite mitiire. Otuma beeknu hubaa wajjin jette sareen jedha Oromoon. Waanuma hunda isaatuma beeknu egaa wanti hundinuyyuu zimmi jennee irra darbaa jirra. Egaa zimmi jechuun keenya immoo maaliif akka ta'e sodaatti fakkaachuu natti fakkaata ta'ee maaliif naaf hin galle dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Baay'ee tokko nama garrama gaafatti ilaalanii gaafatti yaadanii jedhanii nama garrama jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kun nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa wayyatu hunduma keessaniif ho'i. Egaa immoo wanti nani qabadheetii dhufee egaa akkuma argitanii guyyaa dheengaddaa siistariin kuullee dhuftee haala nani keessa jirullee na laaltee jirti egaa erga isiin jiniin manatti buna danfisnee maal jennee sanaan booddee gara mana yaalarree na geessitee na laalchisteetii turte jechuudha. Bargit anis laalameetiin ture garuu immoo gaafa madaa akkasittiin argitu baay'ee naatee akkallee ilaalamu deemtee na fuutee deemtee na laalchisteetii turte jechuudha. Egaa akka carraa ta'e yeroo sanatti kaameraas qabannee hin baane waraabne viidiyoodha. Egaa isuma immoo dura waraabeeyyuu mana keessatti yeroo isin dhuftu egaa zimbuluu kan kaameraan waraabirraan fuudhee ediit godhee egaa gallakkise jechuudha. Sababa sanarraan kan ka'e amma gurraa karrayyuu jechaati jira jechuudha. Isa miti animal kana arguu wallaalee ta'anii wantoota meeqa jira jechuudha. Isaan akka barbaadanitti ba'anii utaalanii akka barbaadan ta'anii iddoo barbaadan ba'anii iddoo barbaadan dhaqanii iddoo barbaadan hin galanii egaa ani dubbachuu wallaalee miti garuu dhiisii waan jedhan sanaaf dhiisee hin jira. Yoo immoo gara miidiyaatiin waan hundumaa ishi jedhee dhiisee gara seeratiin nan deema jedhe gara kanaanis kunoo miidhaan irra ga'aatii jira jechuudha. Haa ta'u malee ofii isaaniitii akkam akka ta'aatii jiran akkam akka guggodhaatii jiran nama dhibu laalaa suuraa kana kun ilaalaa jechuudha. Inna ani immoo waanuma fe'es ta'uu ilmoo kootu naaf caalaa ilmoo koo guddifachuu naaf wayyaa ilmoo koo faana jiraachuu naaf wayyaa jedhee mataa koo gadi qabadhee gaafan ilmoo koo faana jiraadha jedhu achi asee gadi jedhi sirratti fincaa'atu dhufee jechuudha. Nama kaleessa sagaleen irratti ergee caffara viidiyoon irratti hin hojjetin jennaan diddee miti ati bakka kaameraa mana sana keessa jirtu dhufee caccabsee tanan kaameraa sana caccabseen ijoollee koo fudhadhee ba'aan xaaxaan hiikte miti xaaxaan hiikte dhuftee xiqqishuu tanarraa kaastee hundi ishee fudhattee deemtee jechuudha xaaxaan hiikte. Ani akkana sitti dubbadhu barbaadde yoo taate ani sitti hin dubbadhu jechuudha. Gara kamiin iyyuu yoo zeerri kana murteessite naa murteesse gara seeratiin nan deema jechuudha. Gara miidiyaatiin yoo ta'e immoo anuu ittiin cimaa jechuudha. Isa barbaadnan taanaan anuu ittiin cimaa jechuudha gara seera. Yoo barbaadan koottaa isinis gara miidiyaatiin na dubbisuu dandeessu gara siin jechuudha. So kanaafuu ani immoo dura dhiisi jennaan dhiiseera amma immoo waan an dhiisuun qabu jechuudha. Waan jirtu hunduma waan dubbatame hunduma waan dhufte hunduma garuu sooshaal miidiyaatiin hin dabarse jechuudha. Maaliifiin waan meeqatu jira jechuudha. Arama viidiyoo intini way suuraa way argeetanan jechuudha. Cirraashi bakka የመጨረሻadhuma taane bara የመጨረሻ dubartoonni simmaraanne natti fakkaate yeroo tokko gaafa ni daaru anuma mataa kan kootirraan jalqabe maraatu wayii nu qabatu isaan oolee jechuudha. Qalbiin keenya shuunu jechuun ishiin oolee jechuudha. Amantala wayii sammuna kana oli gadi noo kana maalidha silxaanii sii kenna
Sidhaani sii kennaa akka ati gaafata akkasina wajjin hin raftee gaafati na wajjin kana goote gaafati kana taate aangoo fudhatta jedhamee raawwate gurbaan baala sidhaani jechuudha. Bulchaan akkasitti ishii faana jedhee suuraa irraa kaafattee baastee poosti goote jechuudha isheen. Bara kana dubartoonnis maraatteetti dhiironnis maraatanii jiru. Kana jalaa rabbi nu haa baasu jechuudha. Rabbi nu haa baasu. Kana hunduma keessa immoo kan nu sodaachisu maalidha? Namsee ta'e nabichaadhaaf sodaataa jira jechuudha. Keessattuu warri ilmoo qabnu namseen ta'e tuni gaafa nu harkaa badde ilmoon ta'e illee urfate nu harkaa baddi jechuudha. Ilmoon ta'e illee urfate nu harkaa qisaasofti. Ilmoo haadha hin qabne ilmoo abbaa hin qabne jedhamti jechuudha. So sila kana ta'eefu nuti wannumtu hundinuuyyuu yaa hafuuti jennee mataa keenya gadi qabannee jiraanna malee akkuma nama kamiitiyyuu baanee suuraa ka'uu wallaalle jechuudha. Akkuma nama kamiituu baanee bashannanuu wallaalle. Inuma baanee bashannanuu sanas hin beekne jechuudha. Baanee suuraa ka'uus hin beekne jechuudha. Uffata ishii qabnuunis ta'ee kireeffannus ta'ee baanee bashannanuu suni inuma dandeenyaalus jechuudha. Ishii sana hin dadhabnu inuma dandeenya. Garuu ilmoo ta'e tanaa boruu isiitiif karaa guddinaa isiitiif daa'imti tuni maal argaa guddatti maal ilaalaa guddatti maal qabattee guddatti maalirra deemati kan isiin gara guddinaatti deemaa jirtu jedheetiin ilmoo tanaaf jedhee akka abbaan gadi ani hin gatu jedhee raawwadhee jirra kadha malee osoo anis akkuma inni ta'e sana ta'ee numa hin danda'a. Garuu mooyyuu kunis ta'ee osoo jiru osoo mataa koo gadi qabadhee ilmoo koo faana beela'us dheebudhus wajjiniin jiraataa jiru odoo immoo miidhanarra ga'uu baatee odoo sodaachisaan jiraachuu baatee rakkin takkallee jirtu jechuudha. Rakkin takkallee jirtu. Silumayyuu maali kan jiran dhuguma akkuma inni jedhee barri kan jiran mana kiraa keessa kan jiran mana namaa keessa lafa isa kam lafa qotatuun irraa hiradha jedhee raawwadhee deema. Horii isa kaman irraa hiradha jedheetiin hin deema. Garuu nagaadhaan bahee akka hin galu. Isin galteetti yaa jamaatteera. Hin dhaggeeffattaatis jechuudha. Nagaadhumaan bahee akka nagaadhaan galu barbaadeen malee maaliin irraa hiradha? Maaliin irraa hiradha? Isii wajjin irra raatu. Isiin wajjiniin iddoo 90 deemtu. Ishii wajjiniin fannifamtu. Wajjinaa fannifamtu deemtee malee wajjinaa rarraatu deemtee malee ani immoo yoo ilmoo tana qabadhee oomaa waniin irraa fuudhuudhaa deemus hin jiru jechuudha. Oomaa waniin ani isaaf jedhee raawwadhee qalbiin koo na cabdullee hin jirtu. Isin galtee kanaaf jedhee wanti qalbiin na cabdu hin jirtu. Garuu miidhamaa jiru kun narraa haa dhaabbattuudha. Kanan ani dubbadhu kanan ani jedhu malee ani nama kanaaf jedhee miti jechuudha. Ani nama kanaaf jedhee raawwadhee qalbiin na cabdee miti jechuudha. Isiin qalbii faana cabdee, isiin faana rarraafattee, isiin faana urgufattee, isiin faana baqaffattee achumattaa baqaffatte achumattaa urgufattu malee ani kanaaf jedhee miti jechuudha. Kanaan dubbataallee jiru, kanaan aarallee jiru, kanatti dhaga'amuuf illee kanaaf miti jechuudha. So kanaafiyyuu kun hundinuu odoo ta'eetii jiru amma guyyaa kaleessaa sagalee naaf ergee gaasistarii faana viidiyoo hojjannee turre miti viidiyoo isa siistarii faana hojjedhe argee raawwate isa wayii la dhaggeeffadhaa kunoo sagalee kana isa wayii jechuudha maal isinitti maa kunoo sagalee kana ilaalaa dhaggeeffadhaadha. Isi jennaan egaa kaamera mana keessa yeroo sana hunda ishii caccabsee ijoollee koon fudhadhu taanaan ani nama miti. Akkamitti inni waliin teessee maqaa koo balleessita? Akkamitti nama wajjin teessee maqaa koo balleessita? Isi jennaan didde miti? Hin ta'u taanaan akkasitti ta'a taanaan kaameraa mana keessa jirtu sana caccabseen ijoollee koo fudhadha. Xaaxaan hiikitee miti ree? Xaaxaan hiikitee fudhattu? Maaloo haadha koo. Fuutee maal gochuudhaaf? Maaliidhaaf jechuudha? Fuudhuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko meeyyuu yoo rakkina mana keessatti yoo rakkoo qabaate yookiin immoo yoo wanni tokko mana keessaa rakkinni wayii itti jiraattedha kan bahu jechuudha alatti. Yookiin immoo yoo baay'illee akkaataan itti ba'anii raawwatanii itti furmaata wayii barbaadatan jirti. Kuni anarraa miidhanarraan ga'a. Deemaa isa biraa faana jiraachaa mana biraa ijaarrataa mana biraa faana wajjiniin dubartii biraa faana utaalaa mana biraa faana jiraachaa asii ijoollee ishii sana sii guddisaa. Sii guddistee isheen sun. Siin guddistu sitti fakkaate malee.
sitti fakkaate malee siin guddistu minim biyoon jechuudha animti haati ijoollee kun yoon irra jiraadhe wayya animti yoon guddise wayya jechuudha haati ormaa haaduma ormaati uma namaan guutu haati ormaa haaduma ormaati jechuudha kamiyyuu waan hin taane haati ormaa haaduma ormaati kanaaf iyyuu jechuudha haati ormaa meeqa meeqa argine jirra meeqa meeqa daa'ima meeqa meeqa kan lubbuu isii balleessite meeqatu jira jechuudha meeqa meeqa urufatti baastee kan gatte meeqa meeqa akka sarraatanyaatitti mana keessatti kan jiraachifataa jirtu haadha ormaa miti isa hiin takka isa takka dhalte takka eentu guddisee beeka guddisee hin beekani jechuudha namni kamiyyuu hin guddisu sila kana ta'eefuu ani yaa obboleessa koo nan jiraadha ijoollee koorra narraa taa'i karaa bayitii nan dhowwin ani wanni ani gara seeratiin deemus maali yoo jettani nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu akkan argadhu kanaafini jechuudha kanan deema tokkoffaa mooyyuu mana ariitee ofii keetii dubartii gandaa faana eegee rarraafattee kaatee ana mana ariitee isa naan jettu kana akkanarraa dhaabdudha jechuudha akkanarraa dhaabdudha angan nagaadhaan ijoollee koo guddifataa jiru kana keessatti ana maqaa koo akkanan balleessine akkanarraa dhaabdu fi jechuudha kana hundumaa kanan dubbataatii jiru sila kana ta'eefuu achumatti fixadhaa achumatti horooradhaa achumatti daakadhaa ana maqaa nan dhayinaa jechuudha gadi jedhee mataa koo gadi qabadhee ijoollee koo wajjin jiraadha beela'us dheebodhus ijoollee koo wajjin hin jiraadhaan jireenyi ijoollee koo faanaa jiraachuun barbaadaa bakka na dhiisaa jechuudha jiraadhaa isin akka barbaadanitti achi deemati jiraadhaa garuu ana narraa ta'a ana na dhiisaa nama qana dheena ani immoo wanta fe'eesoo ta'e waan seerri garanaanis ba'e garasiinis ba'e seerri naa murteesse takka seeran dhaggeeffadha bakka karaa seeratiin hin deema na dhiisaa ani akka daddalchi koollee sin hordofannee nan taasisinaa na dhiisaa yoo dhuguma rabbiin ni sodaattu taatan yoo dhuguma waan ta'e uumamuma keessan uyyuu of sodaattan of beektan taatan na dhiisaa jechuudha maqaan dheeyati eenyuma faana immoo taa'ee nanaasaa isa haasaa nama faana teessee maqaana balleessitaa maalii burraa karrayyuu hin jiru akkasii nanaasaa abbaan barbaade faana taa'ee haasaa jechuudha atis abbaa barbaade eegee qabattee raawwattee wajjin rarraataa jirta miti ana maaltu si gate obboleettii koo faana immoo kana naasee orma faana miti obboleettii koo faana naasee jechuudha sira kanaatiif uyyuu har'as borus nanaasa waan jirtu nanaasa jechuudha waan hin jirre anuu hinaasa waan jirtu garuu nanaasa namni na dhorku tokkollee hin jiru miidhamus reebamus inuman dubbadha hin dhiisu waan hunduma isaatu kanadha kanaafuu kabajamtoota hordoftoota koo isin jechuudha like share naaf godhaa haala kam keessattuu immoo mucaa kana qabadhee omas hojiin ani hojjedhu tokkollee hin jiru viidiyootaan ani kara kanaanis ta'u viidiyoo naaf danda'ame yoo ta'e wantoota garaagaraa viidiyoo nan hojjedha jechuudha kana booda ani maquma isaatiiyyuu hin dha'u viidiyoo argadhee bakka viidiyoo nama bashannansiisu viidiyoo garaagaraa ni hojjedha like share naaf godhaadha egaa kunis amma tokko anaaf gargaarsa naa ta'a waan ta'eef ijoollee kana qabadhee egaa olii gad deemee hojii hojjechuu hin danda'u hangammoo wantoota biraa wanti na gargaara wanti baay'een ni jira garuu immoo teessumni zimmeedhanii taa'uunii fi sochii tokko qabaachuun tokko miti kanaafuu like share gochuudhaan akkasuma immoo namni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'an isiniin jedha kan hundumaan gootaniif galatooma hanga waan biraa qabadhee dhufutti nagaadhaan naaf tura akkasuma immoo rabbiin kadhachuu hin dagatinaa rabbiin naaf kadhadhaa isiniin jedha hunduma keessaniin